waan siin jedhe yaa teedi Yesuus Kiristoos waaqaan qabe yoo jedhe ati hin qabduu jechuun dandeessaa dhufteef. Hin dandeessaa. Abbaa kan keessattuu beeka waan ta'eef jechuun hin danda'u. Hin dandeessu. Kanaafuu abba qaba jennee waaqa qaba jennee amannaa miti. Yaa. Waaqayyoon waaqa ni qaba. Waaqayyo waaqa eessaan xaxxeessaan fiddaal. Harmeen tante abbaan kan kee gammachuu fi teedii yoo siin jette lamaan san abbaa si ta'uu ni danda'a tokko abbaa si ta'a moo lama? Takka. Yesuus Kiristoos waaqaan qabee jedhee waaqa qaba moo hin qabu jenneetti fudhanna yeroo sana. Yaa. Ni qaba jennee fudhannaa miti. Qaamni waaqa qabu waaqa ta'uu danda'a. Hin danda'u. Goobas. Kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqa qaba. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 dubbisi. Si dubbisu? Dubbisee. Banadhu wangeela Ani abbaa kootirraa homaas ni gochuu hin danda'u jettee kan jedhu. No sanii miti. Waaqaan qabaa kan jedhu. Waaqni teediitii fi kan Yesuusii fi kiyyaas kaabumaasis tokko jedha Yesuus Kiristoos. Yesuus immoo ana hin qabin ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane garam? Gara abbaatti ol hin baane. Abbaan eessa jira? Lafa keessa jira moo waaqarra jira? Qoqa amma jala walitti maa deemna? Ati jala dubbistaa? Ati jala. Abbaan qabaa kan jedhe dhaggeeffatu. Ittiin dhaqaa qofa ganaa. Dura hafuura ture. Dubbisee fi sagalee ture. Goobazi na fayyisuuf jecha goobazi namni takkan dhukkubu namni fayyisuuf mana yaalaa dhaqan dhaggeeffadhu ka Oromoo ta'e isiin jechuu jira teedii dhaggeeffadhu Yesuus abbaan isaa Kiristoosi na dhaggeeffadhu ka yaa teedii koo teedii dhaggeeffadhu ka Yesuus immoo ana hin qabin ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane jedhe eessatti abbaan eessa jira Yesuus eessa jira yeroo san Kiristoos samiirra jira yeroo kana jedhu kana Kiristoos samiirra jira. Inni lafa jira. Lafa jira. Abbaan eessa jira yeroo san? Samiirra jira. Samiirra jira. Waaqayyoon bakka hundi jiru nuun jettanii sina kanatti kijibaa jechuudha dubbiin jalaa baate. Hayyee. Okay. Ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane jedhe. Gartee ol hin baane gara obboloota kootii dhaqii jedhe. Waaqayyoon obboloota ni qaba? Obbolaan isaa anaafsi. Waaqayyo obboloowwan ni qaba hin jedhe Waaqayyoon. Anaafsi obbolaansaa. Waaqayyoon si deebis ni qaban qabu naa jedhe Waaqayyo abbaan kan Yesuus biratti ol ba'uusan Waaqayyoon abbaan san obboleeyyan ni qaba hin jedhe boo. Hin qabu. Ameen. Nuti obboleeyyan Waaqayyooti miti Waaqayyoon hin qabu walaba obboleeyyanirra. Hayyee ani gara abbaa kootii fi gara abbaa keessanii jedhe. Gartee Yesuus Kiristoos abbaa ni qabu moo hin qabu? Ni qaba. Anaaf yaa ta'u abbaa ni qabna moo hin qabnu? Ni qabna. Abbaan Yesuusii fi kiyyaa fi kan saba hundaa kan uumamu hundaa abbaa tokkoomi walumatti qabnaami? Walumatti qabna. Goobas, thank you. Gara Waaqayyoo kootii fi gara Waaqayyoo keessaniitti ol naan baa jedhii isaanitti naaf himi jedhee ishee abboome jedhe. Yesuus Waaqayyoo ni qaba moo hin qabu? Ni qaba. Atoo Waaqayyoo ni qabda moo hin qabdu? Ni qaba. Anis ni qabu moo hin qabu? Qabda. Warri nu hordofan kun hundi Waaqayyoo qaba moo hin qaban? Qaban. Yesuusin jalqabee hundi keenya Waaqayyoo tokko wali qabna moo hin qabnu? Walumatti qabna. Kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu hin danda'u. Allaqee. Goobas. Itti meeraa baran. Waaqni waan qaba. Galatoon fittee naa himtee duraanuu yaa. Finnee baran akkasi. Waaqayyoo Yesuus waaqessanii waaqessineeti. Hafuuraan ture kaa'inni hafuuraan ture nu fayyisuuf jecha foon uffatee dhufe biyya lafaa barsiisuudhaaf. Dhufin jen. Ka dhufe